Ashamar kafune kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa jaalatamu oduu har'aaf qabannee dhihaanne isinitti muunqasifaana turuane jersoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti meeshaalee waraana baay'een to'annoo jala oolanii jiraachuu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Guutuun gabaasa kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Wallooti meeshaa waraana baay'een to'annoo jala oolee jiraachuun barame. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti meeshaalee waraana baay'een to'annoo jala oolanii jiraachuun dhaga'ame. Abbaa qabeenya guddaa godina Walloo kan ta'e nama maqaan isaa Dajanee jedhamu kan ilmaan Oromoo Walloo dararsiisuu fi saamsisuun beekamu mana isaa keessatti meeshaalee waraana baay'inaan argame to'annoo jala oolee jiraachuu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Akka namni gabaasa kana nuuf laate jedhutti meeshaa yookaan qawwee waraana kun fooqii Dajanee guddicha kan magaala Kamisee masjiida guddaa cinaatti argamu keessa karaa duubaatiin manni isaa keessa gosa baay'ina meeshaa waraanaa bakki miilaan ajjetan hin jiru jechuun dubbatu. Meeshaalee waraana kunneenis kan mootummaa naannoo Amaaraatti walii gale akkasumas waraana mana isaa eeganii walii galee achitti guure yoo ta'u gaafa lolli ilmaan Oromoo Walloo irratti baname achumaa baafamuun kan fiinxaleeyyii Amaaraa itti hidhachiisaa turan jechuun dubbatu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Namni Dajanee jedhamu kun ilmaan Oromoo Walloo irratti gochisuu kanneessaa fi saamicha akkaan hamaa ta'e nama raawwachiisaa ture ta'uun beekamaadha. Qaamni meeshaa kana to'annoo jala oolches qaama mootummaa naannoo Amaaraa osoo hin taane qaama mootummaa federaala irraa ergamee dhufe jechuun madda nageenyaatti himanii jiru. Ilmaan Oromoo godina Matakkal keessatti argaman irratti ajjeechaan raawwatamaa jiraachuun barame. Bal'ina isaa Umar Saba waan qindeeffate qaba. Ajjeechaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamu cimee itti fufee jira. Ilmaan Oromoo godina Matakkal ona dibaatii keessatti argaman irratti ajjeechaan raawwatamu cimee itti fufee jiraachuun dhaga'ame. Godina Matakkal ona dibaatii keessatti irra deddeebiin ajjeechaan suukanneessan ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa kan jiru yoo ta'u badii qabaatanii osoo hin taane Oromoo ta'uu isaanii qofaaf ajjeefamaa jiraachuu isaanii gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Guyyaa dheengaddaa godinuma Matakkal aanaa dibaatii magaalaa Gaalessaa jedhamu keessatti ilmaan Oromoo irratti gochisuu kanneessaan kan dalagame yoo ta'u ammas gandoota kana keessatti irra deebiin waraanni shiftaa Abiyyi Ahimedii fi finxaaleeyyiin Amaaraa waliin ta'uun badii takka malee Oromoo ta'uu isaanii qofa ilmaan Oromoo 10 ol kan ajjeesan yoo ta'u namoonni hedduun madaa'anii jiraachuu maddeen keenya irraa odeeffannee jira. Ilmaan Oromoo badii takka malee Oromoo ta'uu isaanii qofaaf rasaasa farra Oromummaa balleessuuf kaafame kanaan ajjeefaman kan maqaan nu gahe tokko Baay'isaa Taaddalee, 2 Namarraa Geetaachoo, 3 Abbaayyee Tagaanyee, 4 Faqqadaa Dabaloo, 5 Abbabee Gammachuu, 6 Habtaamuu Yaadataa, 7 Fayyeeraa Aagaa, 8 Namarraa Nagarii, 9 Ittafaa Yaadataa kan jedhaman yoo ta'u nama maqaan ishee Aadde Misgaanee Dhufeeraa jedhamtu rasaasan harka irra rukutamuun mana yaalaa jiraachuun beekamee jira. Waraanni sirna tiksituu impaayera Itoophiyaa ajjeechaa raawwachaa jiraniin cinatti manneen uummata Oromoo 300 ol kan guban yoo ta'u qabeenya hedduu saamanii jiraachuun dhaga'amee jira. Waraanni faashistii Abiyyi Ahmad qotee bulaa Oromoo fi dargaggoota Oromoo irratti ajjeechaa jumlaa raawwatamaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina isaa Abdallaamee waan qindeeffate qaba. Waraanni shiftaa Abiyyi Ahmad qotee bulaa Oromoo fi dargaggoota jumlaan ajjeese. Ilmaan Oromoo badii takka malee Oromoo ta'uu qofaaf Salaalee aanaa warra Jaarsoo keessatti jumlaan ajjeefaman maqaan isaanii beekamee jira. Waraanni tiksituu impaayera Itoophiyaa fi
finxaaliyyiin amaaraa waliin ta'uun qotee bulaa Oromoo fi dargaggoota Oromoo irratti duuluun gocha sanyii duguggaa raawwachaa jiraachuu isiniif gabaasaa jirra. Qotee bulaa Oromoo fi dargaggoota Oromoo Salaalee aanaa warra Jaarsoo keessatti jumlaan ajjeefaman kan maqaan beekame isaan armaan gadii kana: Gazzuu Dhufeeraa, Tolosaa Gammachuu Fayyisaa, Addunyaa Shuumii Boojaa Fayyee Dheeressaa Addunyaa, Simee Shifarraa, Boojaa Alii, Badhaadhaa Masqalaa, Amantoo Sibiiluu, Fayyee Baqqalaa, Naggasaa Goofee, Daadhii Naggasaa, Atoomaa Damee Koorsaa, Atoomaa Tafarii Qadaree, Tacaanaa Guddataa, Mulaatuu Yaazoo, Jiisaa Tulluu, Tafarii Xigguu, Geetaachoo Dammoo, Tafarii Bookee fi kanneen biroo hafan jala manni keessa jiraachuuf ijaarrotan ibidda waraanni mootummaa shiftaa Abiyyi Ahmaditti kaa'een qabeenya guutuu waliin barbadaa'ee jira. Leellistuun sirna Minilikii fi ergamtuun PP ilmaan Oromoo lafarraa duguuguuf kaayeffattee kaatee waan jirtuuf ilmaan Oromoo bakka jirtanii dammaqaa waliif haa dirmannu ergaan jedhu darbee jira. Irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBOn waraana bilxiginnaa irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhataa jiraachuu beeksise. Bal'ina isaa Sayyid Dawwee waan qindeeffate qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zooniilee garaagaraa keessatti waraana ergamtuu bilxiginnaa irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhataa jiraachuu beeksise. Irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBOn zooniilee garaagaraa keessatti waraana faashistii Abiyyi Ahmad haleeluun gumaa uummata isaa baasaa jira. Mootummaan bilxiginnaa kufaatii irra jiru uummata Oromoo irratti gocha sanyii duguggaa labsuun uummata Oromoo lafarraa dugugsisaa kan jiru yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo gocha kana uummata isaarraa kaasuuf halkaniif guyyaa kuffisaa jira. Godina Horroo Guduruu magaalaa Haratoo jedhamu keessatti gootichi Abdii Sabaa waraana tiksituu Impaayera Itoophiyaa mooraa cabsee seenuun hedduu ishee yoo ajjeesu kaanis madeessuun injifannoo boonsaa galmeessee jiraachuu dhaga'ame. Guyyaa dheengaddaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBOn waraana faashistii Abiyyi Ahmad bakkoota garaagaraatti walitti guurramtee dhufte aanaa Wadaaraa fi Adoolaa keessatti ganamarraa kaasuun haxxeetti hidhuun leellistoota sirna Minilik dhabama godhee jiraachuu jajjabeen zoonichaa beeksisee jira. Irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBOn haa waaru injifannoon uummata Oromooti. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhihaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaaf kan daawwachuu barbaaddan Tiwiitara keenyaa fi yuutuubii keenya jala dhaqaa isiniin jecha akka waan nu waliin turtaniif galatooma.